ati lubbuu kiyya qaroo ija kooti of biraas dhabnaan ani du'uu kooti. Of biraas nan dhabduu anaaf isin duutuu nan si boqochiisaa jireenya kee guutuu. Yaa intala Oromoo qal'oo mudhiisonsaa jaalaluma keetuu gubee na boochisaa. Iji kee kukkuulleen kan nyaara kee jala yeroo na ilaalu ofuma wallaalaa. Sagalee kiiloleen yeroo ati na waamtu qaamonni miira koo guyyumaan dhaamutu. Maali wanta akkanaa kan na wallachiisu jaalala miti moo maaf nan boqochiisu? Miirra tamma jettu dhugumaan jiraannaan wayitana dhabdu dhugumaan dhaamunnaan hin shakkin jaallee koo jaalaluma akkana kennaa guddaa akkasii waliin kunuunsina wal fuunee jiraannaa bultii gaarii dhaabnee ilmaan hedduu horree jaalalaan guddifne. Kanaafuu mootii koo ammanatti siqi dharraa foolii kootii daangaa malee abbuuqi. Jirra jirtuu kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Hedduu sin jaallanna. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii dambalii jaalalaa har'aaf jenne kunoo eegallee jirra. Qabiyyeen qophii keenyaa irraa xalayaalee goleewwan arfan Oromiyaa irraatiin nuuf dhiyaatan gara dhaggeeffattoota keenyaatti deebisnee isaan dhageessisuu yoo ta'u, dhaggeeffattoonni keenyas yaada qaban karaa toora bilbila keenya akkasumas ergaa gabaabaadhaan nu biraan ga'uu danda'u. Keessaa'u jaalala waliin wal qabatee kan mudannoo qabu yoo jiraate egaa jaalalli kun mudannoon dhabuumi. Mee mudannoon dhabu yoo jette atis jaalala argiteetuma jirta. Mudannoo jaalala kee keessatti si qunname keessaati mee tokko nuuf himiti dhaggeeffattoota keenya bohaarsinee eegallu. Mudannoo jaalalaa kootii dhaggeeffattoota keenyaaf himuudhaaf fedhii dhabee osoo hin ta'in dhaggeeffattoota keenyaaf har'anan hima jedhee hin karoorfanne waan hin ta'eef ittiin qophoofne yeroo biraa mudannoo jaalala kootii dhaggeeffattoota keenyatti himuu nan danda'a. Nama ta'ee gaafa biyya lafaarra jiraatu namni mudannoo dhabu hin jiru. Keessaa'u akkuma sila jedhee jaalala waliin wal qabatee namni bakka garagaraatti wal baruu danda'a. Wal baree wal jaallachuu danda'a. Seenaa hedduus waliin dabarsuu danda'a. Gargaris ba'uu danda'a. Egaa bu'aa ba'iin hedduutu biyya lafaarra jira waan ta'eef jaalallis bu'aa bayii kana hundumaa keessa darba. Garuu jaalalli yeroo hundumaa mo'eetu argama. Qophii dambalii jaalalaa har'aagaa walaloodhaan kan nuti eegallee walaloo shamarree tokkoo fi dargaggeessi tokko waliif barreessani. Walaloo isaaniif dubbifame kanattis hedduu akka isaan bohaaran abdii qabna. Yaadota asiitii kaanis dhimma mudannoodhaan wal qabate akka isaan itti yaadaati. Qophii dambalii jaalalaatiifis akka isaan nuuf erganis gamanumaatiin dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamsa dhaamna. Eeyyeen egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa kan raadiyoo Oromiyaatiin nu dhaggeeffachaa jirtanii yaada keessan ammallee nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Yeroo baay'ee egaa jaalala gaafa jedhamu miiruma adda ta'e yookaan immoo korniyaa yookaan saala garaagaraa irratti qofa waan inni mul'atu miti jechuun dhiiraaf dhalaa qofatu wal jaallata jechuu miti. Jaalala gaafa jennu jechi isaa bal'aadha. Waan ibsamee dhumuu hin dandeenye fakkeenyaaf ani fi ati waa'ee jaalala ammanii haasofne yoo jenne dubbannee hin fixnu daangaan jaalalaa hin beekamu yoon jedhee natti salphata. Jaalalli haadhaaf ilmoo gidduu jira. Jaalalli haadhaaf abbaa gidduu jira. Jaalalli hiriyoota lamaan gidduu jira. Akka waliigalaatti hiriyoota keenya ni jaallanna. Waa hedduu dhagaa jaalalli ollaa keenyas jaallachuudha kan nuti qabnu. Nama waliin jiraachuu keessatti jaalalli bakka olaanaadha kan nuti qabu. Namni nama jaallatu nama nagaa ta'edha. Nama nagaa qabudha. Namni nama hin jaallanne nama ofillee hin jaallanne ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaafa waa'ee jaalalaa kaafnu kallattiidhaan waa'ee haadha manaa fi abbaa manaa qofa osoo hin ta'in yaada bal'aa kana kaasuu ni dandeenya jechuudha. Kibeki jaalala yeroo jedhamu wanta jecha tokkootiin ibsamu miti akkuma ati jette kanayyuu jaalala hedduu isaaniitu waamteetu jirta. Jaalalli waaqa duukaa nuti qabnus ni jira. Gosoota jaalalaa keessatti amma fakkeenyaaf jaalalli sun jaalala agaapee jedhama. Wanta ijaan hin argamne tokko jaallachuu isa jedhu sanatti wal qabata. Sababa kamiyyuu kan hin qabne jechuudha. Sababa kanaaf jechuun dandeenyu garuu amma dhumaatti waan sana jaallachuu jaalala isa dhugaatii jechuudha. Jaalalli kuni egaa gaafa akkas jennu obsi namoonni sababa garaagaraatiin nama jaallachuu danda'u jechuun akka namaatti gaafa yaaddu namni amala isaa gaafa sitti tole jaallachuu dandeessa. Bifa isaa gaafa argitu jaallachuu dandeessa. Namoonni kaan immoo ulaagaa garaagaraa qabu tarii rifeensi ishii waan guddaa ta'eef yookaan waan dheeraa ta'eef hin jaalladhe waan iji ishii gurguddaa ta'eef waan hedduudha. Keessattuu amma ulaagaalee jaalalaa isa jedhu kana keessatti namni tokko amma jaalala dhiiraa fi dubartii yookaan immoo jaalala koorniyaalee adda addaa irratti hundoofne yoo dubbanne keessattuu dhiirri maal ilaalee jaallata durbi immoo maal irratti hundooftee jaallatti isa jedhu adda addummaa xiqqoo ni qabaatu.
yeroo hedduu dhiirri dubartii tokko yookaan immoo durba tokko nan jaalladha yeroo jedhu haala deemsa isheeti jaallata ta'a. Haala isheen itti ejjettu ejjennaa miila isheeti. Qaa. Isinis yeroo hedduu dhiirri akka kana ilaalu waan beektaniif deemsa keessatti anillee keessan jiru akka barbaade jechuu dandeessaa. Tolee kan biraa'oo. Mudhii ishee ilaaluuti danda'a. Kan keenatti maa jirte jechuudha tolee. Kan mudhiin sonsaa. Eeyyee kan mudhiin sonsaa akka sila walaloo irratti dhaggeeffannaa. Akkas taanaan gaafa furdatte maal godha? Nan furdisu kaa. Fakkeenyaaf dubartoonni sababa garaagaraatiin qaamni isaanii dabaluu danda'a. Keessaa'u dubartiin gaafa deessee kaatu mudhiin inni dura mudhii sonsaa ture. Waanuma garbaa ga'uu danda'a. Ta'uu danda'a. Oggas maal ta'are? Garuu namni tokko yeroo jaalalaan qabamu wanti qaama Seensa nama isaati sanaarraati jalqaba yeroo jaallattu kana ilaaltee jaallata. Boodarra garuu namummaa nama sanaati jaallata. Namummaa nama tokko jaallachuuf ati jalqaba nama sana arguun dirqama sitti ta'a. Otuun argiin jaallachuun jiraachuu dhiisuu danda'a. Tolee akkasumatti gaafan taa'ee yaadu waan maasaa jirtu. Saayinsii jaalalaa keessas ni jira. Garuu irra caala namni gaafa haasa'u waanuma mataa isaatii ilaalcha mataa isaatii haasa'u waan ta'eef an akkasumatti nu badhagaa. Akkam jettaati silaati dubartiin tokko an isheen dhiira jaallattu yookaan immoo shamarreen tokko an isheen dhiira jaallattu maal irratti hundoofteeti jettaati? Egaa akkuma siin jedhee atamma kan kee haasofteen jedheemi namni ilaalcha garaagaraa qaba. Tarii an dubartoota hundumaa bakka bu'uu dhiisuu nan danda'a. Ilaalcha mataa kootii miira mataa kootii qaba waan ta'eef tarii inni nani in ta'a jedhu nama kaaniif ta'uu dhiisuu danda'a si gala miti. Akka walii galaatti garuu nama daddafee oduu jaallatu kana hin jaalladhu. Sirruma dhiira oduu jaallatu hedduu hin jaallannu kan jedhan shamarran hedduu irraati yaadni kun ni ka'a. Haa ta'u egaa hedduu haasofneerra fakkaata. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalee jaalalaati. Kanarraaf jenne egaa xalayoota keessan kan walitti qiqindeessin jechuudha. Karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa kan nu bira ga'e walitti qiqindeeffannee jirra. Akka taanutti isiniif dhiyeessina. Obsii Filee fi Kebeekii mul'ataa qophicha qopheessuun isin waliin turtii taasif. Qophii dambalee jaalalaa kan ammoo ispoonsar kan nuuf godheetii jiru dhaabbata Laayitiin Afrikaa jedhudha. Egaan dhaabbanni biroo illeen oomisha isaanii dhufanii nu biratti beeksifatanii qophii dambalee jaalalaa kana deeggaruutti danda'uu isaaniitiin jenna. Keessaa'u abbootiin qabeenyaa oomishaaf tajaajila keessan qophii jaallatamaa fi namoonni hedduun dhaggeeffachaa jiran qophii dambalee jaalalaa kanatti egaa oomishaaf tajaajila keessan yoo beeksifattan salphumatti waan isin hojjettan namni martuu isinii beekuu danda'a jechuudha. Oomishaaf tajaajila keessanillee baree isin bira dhufee tajaajila barbaachisaa ta'e isinirraa argachuu danda'a. Isin affeerreetii jirra jechuudha. Eeyyeen kanaaf karri keenya banaadha. Karra keenya banaa kanatti fayyadama. Kottaa tajaajilamaas ni jenna. Xalayoota keessan kanarraaf walitti qiqindeeffannee isin biraan geenya ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin. Osoo hin dhalatiin qofaa kee garaatti na baatte dhalannaanis na guddisuuf qofaa kee imaanaa fudhattee imala eegalte. Na guddisuuf jettee wanta tintaan hin jiru akka dhiiraa camaddee qottee facaaftee hidhattee haamtee dhooftee calleessitee callaa galchite akka dubartiittis callaa gumbii hammaartee daagtee tolchitee naaf laatte. Anaaf gaarii yaadde gaarii naaf hawwite mana barnootaa na galchuuf na barsiisus hedduu dhadhamaate. Harmee koo dirattee tabba baatee hurraa guurtee qoraan baattee. Laga buutee gufuu quutee cilee gubdee cilee baattee guddaa fi xiqqaa firaa firiyaan hedduutu waamee si ergate. Harmee koo meeqatu aaree si ifate warri siin jedhee warri si ifate yaa irraanfatu malee anii fi ati yoomiyyuu hin dagan. Na yaadadha yericha yeroo ati qoraanii fi cilee baattee gabaa geessitu ani immoo wandaboo kee qabeessi jala qurqureessi faana deemu sana na yaadadha. Warra haadha qoraanii warra haadha cilee jedhee si waama hedduun ati garuu haadha qoraaniis haadha cilees miti. Haadha kootii haadha seenaa. Anaaf jettee jaalalaaf kabaja dhabdee jibbamtee anaaf jettee namaa gadi taateem harmee koo jaalalaaf kabaja dhabdee jibbamtee kan biraa yaa hafuuti. Obboloonni kee warri anaaf eessumaayyuu si jibbani silaa duutee namummaa buuftee mee mucaa kana namatti kenni. Ofiifis ni guddatti siinis ni gargaarti siin jedhan. Ati garuu boossee imimmaan kee lolaastee lakkii eenyuufuu hin kennu eenyuyyuu hin fudhatu imaanaadha imaanaa hin haalu adaraadha
adaraa hin nyaadhu jettee jaalalaaf aantummaa kee natti agarsiifte. Harmee koo, deessee koo, ati nan nuffine, nan jibbine, nama rarfattee na jaalattee anaaf jecha daandii hedduu deemte. Dhukkubsattee hin ciifne, nuffitee hin dhiifne. Yandoo gannaan deemtee roobaan dool'oftee, dhoqqee seentee bacaqee laaqamtee, buna awwaaraan deemtee aduu saafaan waadamtee, dhukkee bonaas dibattee, halkan deemtee guggufattee, obboroo baatee qorra bariin gubatte. Akkaa fi haqaan anaa ishee har'aa kana guddifte. Egaa yeroo sitti nama dhabnus Waaqayyo nu faana ture. Waamicha kee siif owwaatee, kadhaa kee siif dhaga'ee, gadda kee siif hubatee, imimmaan kee argee, anaanis milkeessee nama har'aana godhe. Harmee koo, dhamaatuu koo, milkoofteetta. Warri abdii si kutachiisan hunda injifattee milkeefteetta. Ani intalli kee isheen jibbamtee fi isheen atis wajjin jibbamte milkooftee dukkanni guddaan ifa qaraan mo'ameera. Egaa harmee koo, hundiyyuu ni darbaa. Guyyaan har'aa guyyaa eebba kooti. Yeroon 60 fuulduratti badhaasa bara barnootaa yookaan akaadaamik awwaard badhaafamu. Ati haati koo, haati injifannoo sababbii maallaqa imaltuu dhabdee fi guyyaa addaa kana na biratti argamuu dadhabuu keetiif qofa gaddanatti uffise. Garaa koo gubee na waadus injifannichi kan kee waan ta'eef obsaan darbeera. Ati haadha injifannooti. Baga gammadde harmee koo. Kana booda warri si jibban si jaalatu, warri si tuffatanis si kabaju, si sodaatu. Haadhaayyuu jedhanii si waamu malee haadha qoraaniif haadha cilee jechuun hafeera. Imimmaan kee anaaf jecha dhangala'aa ture ni qoora. Kana booda natu si baata. Natu oolmaa ati naaf oolte siif deebisa. Bara jireenya koo siifan jiraadha. Yoon oolmaa kee dagadhee si gatee fi si ganee umuriin kiyya akka gabaabbatu. Yoon siif ta'ee fi siif jiraadheef ammoo umuriin kiyya akka dheeratu Waaqayyoon kadhadha. Harmee koo, umurii arraa keessaa siif haa kennu. Haadha kiyya ishee ciniinfattee ciniinnattee obsaa fi dhoskaan na guddifte. Godina Kibba Lixa Shawaa magaalaa Walisootti kan argamtu Iftiyoom Bayiraatiif intala kee Yuunivarsiitii Finfinneetti argamtu Dr. Seenaa Jireenyaarraa. Siyaa ga'u nageenyi koo malkaa ce'ee burqaa bahee gaarreewwan irra naanna'ee sulula tarkaanfatee konkolaataa keessaan goree karaa raadiyoo Oromiyaa qophii dambalii jaalalaatiin iddoo maatii jirtutti gurra kee biraan naaf haa ga'uu kan hin jedhu jaalallee koo jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taate kanan akka lubbuu kootitti ishee jaalladhu har'as jaallachaa kan hin jiruu fi booris jaallachuu kanan hin dhiisne xaayibaadhaaf. Mee dhaggeeffattoota dambalii jaalalaa. Namni baay'ee jaallattan yoo isin dhiisee mala ittiin garaa kutachuu dandeessa yoo qabaattan mee naaf dhaamame. Ani karaa koo waanan jedhu, waanan godhuu fi waanan dubbadhu wallaaleetin jaalallee koo kan akka eebootti onnee koo waraanee jiru kana ofirraa buqqisee gatu waanan hin dandeenyeef jaalaluma ishee kanaatiin rakkachaa jiraachuun filadhe. Maaltu beekaa akkuma carraa ta'e immoo guyyaa tokko immoo yaada jijjiirrattee gara kootti deebitiin ta'aa jedheetin obsaatiin immoo ishee eega. Isheen deebi'uu baattus garuu ani jaalala ishee waanan dhiisu natti hin fakkaatu. Xaayibaa koo maali garuu akkam akkan si jaaladhu hin beektu? Ijoollummaa korraatii kaasee hangam akkan si jaaladhu ni beekta. Boodarras jireenya jaalalaa keessa erga seennes
hangam akkan jaalala keetiif miidhamu ni argitas ni beektas. Kana hunda bira tarkaanfattee jecha namootaa fudhattee anarraatii adda ba'uun gaarummaa ta'ee akkamitti akka inni sitti argame naaf hin galu. Xaayibaa koo ni yaadatta yoo taate yeroo jaalala waliin dabarsaa turretti ani siif jechan dhaban ture. Yeroo tokko ija koo, yeroo kaan ammoo lubbuu koo, yeroo kaanis Xaayibaa koo jedhee si waamee jaalalan siif qabu siif ibsan ture. Har'as ati adda narraatii bahi malee jaalalli kee adda waan narraatii hin baaneef jechoota duraan ittiin si waamuu har'as ittiin si waamuu hin dhiisu. Ija koo ati numa jirtaa garuu nagumaan. Maali nama jaalalaan kanaa waliin dabarsanii miti. Namni guyyaa tokko wal arganuu salphaatti akkatiin irraanfatte kanatti wal irraanfataa laata? Maali garuu maal taanaan jaalala kufachisuu barbaadde? Jireenya mi'ooftuu ansi faana eegalee jiru kana maaliif addaan kutuu barbaadde? Oduun nama akkamittiinis si mo'achuu danda'e? Xaayibaa koo guyyaa ati akkanan jaallanne natti himtee fi anarraatii adda ba'uu kee guyyaa ati natti himte irraatii kaase jaalala keetiin ala jiraachuu waan hin dandeenyeef odoon si arguus nagaa argachuu waan hin dandeenyeef godina Arsii irraatii ka'een naannawaa Oromiyaa keessaatii ba'ee Jijjigaatti gale. Amma kunoo jaalala kee achi taa'ee yoon obsinaaf wayyaa jedheetin magaalaa Jijjigaa taa'aa jira. Jaalallee koo ati garuu bakkumatti dhalattee guddattee godinuma Arsii xixiqqaa keessa jiraachaa jirta. Xaayibaa koo ija koo lubbuu koo isa kamiin si waamu ni jiraa laata jechi biraa kan ittiin ani garaa kee laaffisachuu danda'u? Jechuun ani amma tarreesse kun hundi isaanii yeroon si jaallachaa ture sana keessatti warreen ani jaalala koo siif ibsu itti fayyadamaa ture waan ta'eef yoomuu isaan irraanfachuu hin danda'u. Hundumaa si jaallachaa jiraatu magaalaa Jijjigaatti kan argamu Habiba Damidha. Jaalallee koo duraanii kan isheen an jaalallee ishee ta'uu irraanfatte kan ani immoo hanga ammaatti akka isheen jaalallee koo taatetti yaadaa jiru Xaayibaadhaaf. Goota tamarraa sinna miidhee sinna moo'ee anjalattee beeku kan biraa jiruu goobaati wal beena rakkoon nammiina takkumaa wayyaa bareedana kootu lakkii kan kee kun addumaa jiruu goobaati wal beena rakkoon nammiina takkumaa. Ya bareedana kootu lakkii kan kee kun addumaa. Jaalala waaqatu uume. Kaleessa ture har'as jira. Borus ni jiraata. Waaqayyo akka namaa miti. Dubbatee hin haalu. Kennees hin gaabbu. Badhaasee hin hinaafu. Waan uumees hundaafuu walqixa uume. Jaalalas taanaan tokkoof kennee tokkon dhoowwanne, tokkoof laatee tokkon beelessine, tokko baasee tokkon dheebossine, hundaafuu tola walqixa arjoome. Kanaaf ta'innaa laataa kanan si jaaladhee atis na jaalatte. Sin jaaladha jettee dubbachuu dadhabdee lallaafte, dubbachuu dadhabdee sodaatte, ilaaluu dadhabdee duddunuuffatte, lallaaftee dhugaan si jaaladhee siin ganuu siin gatu. Onnee koo siif kenne hodhu onnee koo kunuunsi naaf qabi qananii naaf kaa'i jettee garaa na booressite qalbii koos boojite. Anis sin gufachiifne sin mufachiifne tole jedheen balbala onnee koo siif bane mootii jaalalaa si godhee teessoo onnee koorras si teessise. Sin jaaladha si malee sin ganu sin gatu. Si maleen jiraadhu sirraa sin fagaadhu waliin jennee wal jaalachuuf sardamne. Walitti gaggabne fira dhokannee walitti baqannee godoo tokko keessa jiraachuus jalqabne. Haa ta'u kaa hunduu humnaa fi amala jaalalaati. Gaafiif gaabbiin qabu. Agartee yeroo jaalalli kiliin jibba kilii uumaa jedhan akkasumas dhaadannoon hittoo ammuma biddeen dhufutti jedhan nan dhagaan ture garuu arge hin amanne ture amma garuu argee amaneen jira. Waan taateef maal akkan si godhee hin beeku. Jaalalli keenya ariifatee fiigu suni amma fiiguu miti tarkaanfachuu yoo dadhabee ijaajjee kabajni tuffiitti jijjiirame
Si maleen filadhuun si maleen jiraadhuun si waliin hin jiraadhuu dhale. Siifan du'aan sin ajjeesaa ta'e. Garuu maaliif garuu? Sinsinnii keenyatu dhume ta'aa. Waliin jiraachuutu kana qaba. Dhumni namaa kana ta'aa. Nama jaalatanin ni fayyadu malee hin miidhan. Waliin dhibbatu malee sin dhibbisan. Ni yaaduuf malee hin yaaddeessan. An garuu sin miidhe, sin dhibbise, sin yaaddesse natti fakkaata. Kanaaf na miidhuu fi na dhibbisuu filatte. Osoon hin beekin yoo ta'e malee osoon beeku siif yaaduu malee si miidhuuf sakandii tokkoyyuu yaadee hin beeku. Tarii wal hubachuu dadhabnee laata. Waa maraafuu kan darbeen darbatanii jedhu mitiire. Yoon osoon hin beekin si miidheef dhiifama. Siin garuu na miite jedhees sin himadhu. Egaa amma murtii koon sitti maana dhagaye. Garaan keenya sobaan guutamee arrabni keenya soba dhugaa fakkeessee dubbateera. Amma namni garaa waliin jiraatu waliin jiraachuu baannus haga namni dharaa fi namni arraba qaraa waliin turu waliin turreerra. Namni wal jaalatu waliin miidhu yoo waliin jiraachuun dadhabame walirraa fagaatee jiraachuu waan danda'amuuf osoo ati nan miidhin anis hin miidhamiin sirraa fagaachuuf murteesseera. Onnee jaalalaa waadaa natti kennite siif kaa'uuf waan hin dandeenyeef hoodhu narraa fudhadhu. Bakka isaattis deebifadhu. Kan koo garuu qalbii fi onnee koo naaf deebisi siin hin jedhu. Sirraas hin barbaadu. Maaliif yoo jettee tufanii narraa banka. Dubbadhee hin haalu. Kakuu koo siin cabsu. Siin jaaladhan jedhee ammas siin jaaladha. Hamaa kee arguus dhaga'uus hin fedhu. Ani garuu kanarra si waliin mana tokko keessa hin jiraadhu. Suurota koo daawwitii isaa caccabsi. Sababni isaas na fakkaatee si miidhuu danda'aati. Dhiifama. Ati maaliif kana erga yaaddee hin mijeessinii jettee yaaduu dandeessa. Yeroo saalli keenya waan walitti hammaateef amma kana mijeessutti nu tursiisuu waan danda'uuf sardame. Yoo dandeesse kanan siin jedhee raawwadhu. Yeroo waliin turretti wanti waliin dabarsine hunduu yaadannoo siif haa ta'u malee si yaaddeessin. Kanarra siif yaaddu barbaadadhu. Madaan si madeesse ittiin fayyitaati. Ana suuraan kee qeensa miila kootii hanga rifeensa mataa kootti. Miira koo hunda keessa tamsa'ee waan jiruuf yoomiyyuu yaada kootiin si duukaan jira. Si garuu hamtuun sin argatiin jiruun sitti haa toltu. Nagaaf qananiin jiraadhu. Hiriyaa koo isa dhugaa sobaan faayina waliin ture. Magaalaa Shaashamanneetti kan argamu yeroo sana yaadataaf. Hiriyaa kee ishee fira dhoskattee si waliin mana tokko keessa jiraataa turte. Amma Saawud Arabiyaatti kan argamtu siifan godaanaati. Nagaatti. Jalala dhugaa si qabdu sakaalamtee lubbuushii guutuu waan hundaa sit godhamtee garuu alli kee na gurmaatee badiin koo maal lubbuu kan koo caalchisee si jaaladhee uumaa ilmoo namarraa si filadhee amala kee garuu si hiffadhee. Nageenyi koo inni jaalalaa qaama tiruu kee boraafatee fi handhuura keessarraa qooddatee onnee gosa dhahannaa onnee keen lubbuu horatee dhalate irraa kan madde bakka ati jirtutti si haa gahuu kanan jedhu haadha koo aadde Maaliyaa Kaabriif. Haadha koo akkam jirta? Fayyaa keetii akkami ati? Anoo yaaddoo nageenya kee malee ofii homaa tokkollee rakkoo hin qabu. Haadha koo garuu baay'ee si yaadee jira. Akkamumaanin si arga laata? Maaloo utuu yeroon kun walitti butamee guyyaan anii fi atitti wal agarru dhiyaate maalan godhare? Aangoosaa qabaadhee uumama waaqa jijjiiruu hin danda'u. Haadha koo yeroon xalayaa kana siif barreessuu oolmaan ati daa'imummaa kootirraa hanga guyyaa har'aatti naaf oolte natti yaadatamee keessa kona jeeqa. Kun ammoo haadha ishee ji'a 9 guutuu garaatti na baattee inni otoo hin xiqqaatiin hanga mogoleen koo jabaatee foon koos lafeen koos wal utubee wal jabeessee
hangan gargaarsa tokko malee of danda'ee dhaabbachuu danda'utti na qopheessite. Ofii immoo utuu nyaatiin haftu sanaatu natti yaadatamee keessa koo gubee na waada na waxala. Haadha koo maal siin jedhu maal siif ta'u homaa miti. Haadha koo yoo Rabbi jedhee baradhee iddoo hiriyaa koo gahee siif dabarsuu bira darbee biyya koofu bu'aa nan buusaa jedhee yaada. Haadha koo yoo Rabbi jedhee yeroo dhiyootti wal agarra. Hangasittuu nagaanaaf ta'e. Ana mucaa kee Saaliyooshee Ahimad Gindhiirirraa. Haadha koo kanan lubbuu kootiitiin olitti jaaladhu godina Baalee aanaa laga hidhaatti kan argamtu Maalee haa kaabiriif. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun himne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya ta'amaatu nagaan ta'i. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun himne ayyoo koo maaliin godhaa garuu fageenya ta'amaatu nagaan ta'i. Rakkatu si Rabbii jira biiloftuu sobsii ta'i. Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini. Dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Qophii dambalii jaalalaa raadiyoo Oromiyaa irraa isinii darbaa jiruun hedduu akka bohaaraa jirtan waa hedduus akka irraa barattan abdanna. Egaa kanarraaf qopheeffanne gara xumuruurra geenyeeti kan jirru. Kanneen yaada nuuf qabdan karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 2919 akkasumas karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 02211000860 yookaan 02211000861 akkasumas karaa ergaa gabaabaa 8330 irratti yoo nuun geessan nuti immoo yaada keessan qiqindeeffannee deebisnee qilleensarraan kan oolchinu ta'a. Qophii dambalii jaalalaatiin egaa hedduun keessan xalayaa akka nu barreessitan ni beekama. Haa ta'uutii garuu hirmaannaan gama shamarraniitiin ammas ittaa cimmoo jenna. Eeyyeen egaa shamarran keenya yeroo baay'ee saalfii yookaan immoo safuu sodaachuurraatiin kan ka'e gara mana poostaatti xalayaa geessanii kennuun rakkoo ta'aa jira kan jedhu yaada dhaggeeffattoota keenya biraatii nu qaqqabe waan ta'eedhaaf yeroo dhiyootti gara iimeeliitti kan jijjiirru ta'a jechuudha. Karaa xalayaaleen keenya nu qaqqabu kun ammoo xalayaaleen mana poostaatti isin jalaatii babbadanii hafaniifallee komii gama kanaatiin ka'uun wal qabate deebii kan isin deebisu taati yeroo dhiyootti toora iimeelii qophii dambalii jaalalaa isin beeksisnaati. Akkasumas karaa feesbuukii adda addaas akkasin ergachuu dandeessan isin beeksisna. Hangasittu garuu karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenya 2919 ergachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Qophii har'aagaa bareechee qixeessee mi'eessee urgeessee akka kanatti kan isin biraatiin ga'e ani obsii filee anis kootii tarrafaati kan gulaale ammoo masgabuu shuumiiti. Torban xalayoota isin biraatiin nu qaqqaban birootiin hanga walitti deebinutti nagaan isin faanaa ta'u. Ilma koo sin jaaladha. Ilma koo sin jaaladha. Samada
ilma koo sin jaaladha. Dhala koo siin jaaladha.